bilbila keenya gaafa mana keessatti nu jalaa badu harka lamaan qofa waliin dha'uudhaan bakka inni jiru direct argachuu dandeenya. Intaloon tun amma fakkeenyaaf osoo rafaa jirtu alaarmiin itti ginaan lafan dhoofte achumaan bilbila ishiitti jalaa bade. Salphatti bilbila ishii kana gaa argachuudhaaf waan isiin fayyadamuu qabduutu jira. Innis gaa appilikeeshinii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Fakkeenyaaf laala intaloon tun amma harka waliin dhooftee bilbilli ishee akka nama itti bilbilameetti bakka jiru aan asiin jira kottu na fuudhiyee itti agarsiisa. Tolee hedduu namatti tola. Appilikeeshinii tokko qabaachuu isin barbaachisaa. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf gaa na waliin tura. Appilikeeshinii kana gabaabatti argachuudhaaf gaa salphatti haala kanaan Google Chrome seentanii ergasii maal jettanii barreessitan findjob.com haalumaan itti barreessaa jiru kanatti barreessitanii ergasii search gootan kana haca job jedhu san irratti jechuudha. Haala kanaan isin dhufu gaa hordoftoota kiyyaa search baaringii kana irratti immoo maal jettanii barreessitan lakkoofsa 2 fi qubee caa ergasii immoo searchii kana ergatu itan gaa haala kanaan isinii fidaa. Ergasii kana fidigaa harka lama kana wal dha'u kana yeroo tokko suuraa gattu itanii ergas ammoo gaa haala kanaan bal'isee bakka appilikeeshinii irraa argatan salphatti isinii fida. Haala kanaan gaas kutaa irra gaddeemuudhaan kanatti haala kanaan irra gaddeemuudhaan install iddoo jedhu kana gattu itanii direct ergattu. Tolegaa itti fayyadamni isaa immoo hoggulama akka harka keenya yeroo dhuun mul'atus yoo barbaanne soggota akka yoo barbaanne erga guutanne akka nuuf mul'atu godhuu dandeenya. Like share follow godhuu dandeenya.